Ashamarra fuunee nageenya bakkuma jirtan maraatti isiniif haa ta'u hordoftoota keebeekiitu bakka jirtu nagaa keessaniif galata rabban nagaa godha. Egaa irra viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufeera. Turtii keessan irra xumuraatti na waliin godha. Warri chaanalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii chaanalii keenyaa ta'uu ni dandeessu. Warri maatii taatan immoo irra deddeebiitiif viidiyoo waan daawwachaa jirtaniif galatooma. Warri gaaffii na gaafattan keessattuu karaa telegiraamii na gaafattan hunda keessan galatooma jecha. Gaaffii isin na gaafattan keessaa tokko fudhadhee har'a viidiyoo akkanatti hojjedhee gaaffii keessan deebisuudhaaf isinis turtii keessa irra deebii na waliin godhaa. Viidiyoo jalqabaa hanga xumuraatti daawwadhaa. Egaa gaaffii gaafatame keessaa tokko fuula keenya irratti wanta bahu kanneen akka finnisaa erga bahee yookaan erga yaa'e immoo gurraachee bakkisaa kan hafu sana biraan burree ta'e kan hafu akkamittiin ofirraa balleessina kan jedhu jechuudha. Kanaaf ani wanta ofii kootii fayyadamee maaliif yerootti fuula koorratti ni bibba'a jechuudha yookaan ni yaa'a. Yoo yaa'e immoo akkasumaan illee hin hafu. Bakka sanaatti yoo bade garuu bakki sun baay'ee gurraacha hafa. Baay'ee nama jibbisiisa. Wayii gurraacha miti wayii diimaa yookaan immoo kalarii fuula koo ani qabu kana wal fakkaatu miti baay'ee kan nama dabbaru jechuudha. Isa kanaaf ani fayyadamee kan fooyyee ofirratti argee yookaan immoo jijjiirama isaa kanan argee keessaa tokko isa kana jechuudha. Kanaaf viidiyoo daawwachuu hin dagatina. Jalqabuu bantanii yoo bira darbitan gaaffiin keessan yookaan wanti isin barbaaddan argachuudhaaf dandeessu waan ta'eef viidiyoo daawwachuun isiniif gaariidha jedheeti yaada. Kanaaf egaan ofii koo waan fayyadameef kun akkuma viidiyoo kanarratti argitanii bishaan paappaayyaa jechuudha kanan fayyadamu. Bishaan paappaayyaa yookiin immoo dhangala'aa paappaayyaati kanan fayyadamu. Akkasuma saamunaallee paappaayyaa jechuudha. Gosoonni saamunaa gosoota baay'eetu jira kanneen akka avokaadoo, alooveeraa yookaan reetiin illee ni jira. Keessaa ani kanan fayyadamaa jiru yeroo ammaa kanatti paappaayyaa jechuudha. Dhangala'aan kunillee bishaanuma paappaayyaati, saamunaallee kan paappaayyaati. Sooftiin kun immoo sooftii kan ittiin meekaappii yookaan immoo fuula kan ittiin qulqulleessan jechuudha yookaan immoo xiqisa jedhamu sana isa kanatti fayyadamaatiin jira jechuudha. Haga tokko ni fooyyessa. Ani sababni isaa guutummaa guutuutti ni balleessa jechuu hin danda'u. Sababni isaa ofii koo alarjii waan hin qabuudhaaf yeroo yerootti alarjiin kun immoo fuula koorratti yaa'ee deebi'ee immoo ni bada. Isinillee warri alarjii qabaddanii wanta fuula keessan irratti yaa'u sana alarjii ta'uusaaf ta'uu dhiisuusaa ilaalamuutu isinirraati eegama jechuudha. Achiin booda kireemii yookaan saamunaa fuula keessaniif ta'ullee adda baastanii beekuun ni barbaachisa. Garuu paappaayyaan kun kan alarjii qabdaniifis hin qabneefis miidhaan isinirraan gahuu hin jiru. Dhangala'aa paappaayyaati waan ta'eedhaaf akkasuma saamunaallee saamunaa noormaaliidha. Isa kanatti fayyadamuu ni dandeessu. Isiniin jedha. Egaa gaaffiin isin na gaafattan keessaa kanan isiniif deebisuuf qabadhee dhufee isa kana fakkaata. Akkamitti fayyadamna kan jedhuu fi jalqaba fuula keessanii saamunaa paappaayyaa sanaa fi bishaan qulqulluutiin ofirraatti dhiqattu jechuudha. Erga dhiqattanii booda dhangala'aa paappaayyaa sana sooftii irratti gadi naquudhaan fuula keessan sirriitti qulqulleessitu jechuudha. Daqiiqaa 30 fi akkasinirra turutti daqiiqaa 30 fuula keessan bishaan dhangala'aa paappaayyaa sanaatiin qulqulleessitu otoo hin taane dhangala'aa paappaayyaa sana erga fuula keessanitti sooftiidhaan ofirraa qulqulleessitanii booda daqiiqaa 30 turte jechuudha. Achii booda kireemii isin fayyadamtanii an ofii kootii kanan fayyadame kan inni isinitti himaati jiru kireemiin ani fayyadamu kunoo kireemii isa kanadha. Kireemiin kun immoo faarmaasii irras ni argama. Akkasumas suuqiiwwan garaagaraa keessatti argachuu ni dandeessu. Wanta fagoo nama adeemsisu miti. Garuu wanti faarmaasii irraa bitamu intinaansa baay'ee guddiidha jechuudha. Kanaafuu suuqii keessaallee salphaatti argachuu ni dandeessu. Kireemii kana erga fayyadamtanii booda kanallee daqiiqaa 30 jechuudha kan ofirra tursitanii. Yeroo kireemii kanatti dibattanitti masaajii daqiiqaa 2 haga 3 jechuudha. Kun haaluma kanaatiin an akka kanaatti kan fayyadamu. Warri fuula keessan irratti yaa'ee alarjii hin qabne salphaatti isinirraa balleessuu danda'a. Garuu warri alarjii qabdan immoo rakkoon alarjii keessa waan ta'eedhaaf yeroo yerootti deebi'ee waan dhufuudhaaf guutummaa guutuutti balleessuu ni danda'a. Isiniin jechuutii hin danda'u. Kanaafuu egaa bishaan yookaan dhangala'aa paappaayyaa fi akkasumas saamunaa paappaayyaa kireemii kanatti fayyadamuutii ni dandeessu. Inni kun rakkoo kanaa fi furmaata jedhee kanan ofii kootii itti fayyadamedha. Kana gochuuf immoo guyyaa meeqa ofitti
itti fayyadamna yookaan guyyaa meeqa dibanna kan jedhu yoo gaaffii isinitti ta'a ta'e haga fooyyee ofirratti argitanitti yoo fooyyee yookiin jijjiirama ofirratti argitan immoo yeroo baay'ee fuula keessaniif kireemii yookaan saamunaa garaagaraa fayyadamuun keessa waan hin oolle waan ta'eef wanta dhaabbataa ta'e tokko fayyadamuutu isinitti jira keessaa isuma kana jechuudha. Kana fayyadamtanii jijjiirama yookaan fooyyee ofirratti kan argitan yoo ta'e yeroo hundumaa kan isin fayyadamtan isa kana ta'a jechuudha. Dirqama fuula keenyatti kireemii fayyadamuu fi saamunaa ittiin fuula keenya ittiin dhiqannu dhaabbata qabaachuutii qabna. Yoo kan nuuf hin taane ta'e dhiisnee wanta biraa yookaan carraa biraa barbaaddachuudha yommuu kan ta'u ta'e wanta tokko beeknee qabannee taa'utu nutti jira. Inni biraan immoo yeroo baay'ee kireemii dibattanii kan aduu keessa deemtan yoo ta'e akkasuma kushiinaa keessatti kireemaa fuulaa dibattanii kushiinaa keessa kan jirtan yoo ta'e zayitiif kireemiin walitti fuula keenya hedduu balleessa waan ta'eedhaaf isa kana kanarraa of eeggachuudha. Akkasumas immoo meekaappii garaagaraa fayyadamtan meekaappiin fuula naachuraalii yookaan noormaalii fuula uumama keenyaa akka balleessu isiniyyuu ni beektu jedheeti yaada. Kanaafuu erga kireemii kanaa fi akkasumas immoo dhangala'aa paappaayyaa sana fuula keessan ofirraatii dhiqattanii booda kireemii sana dibattanii daqiiqaa 30 booddee kun saamunaa paappaayyaa sanaatiin ofirraatii bishaan qulqulluutiin ni qulqulleeffattu jechuudha. Achii booda kireemii dibattanii aduu keessa deemuullee yoo baattan mana keessa yoo jiraattanii kireemiin ni jira waan ta'eedhaaf kireemii isiniif ta'u yookaan immoo akkasuma noormaalii niifiyaa kireemii illee fayyadamuu ni dandeessu. Ani niifiyaa kireemiidha kan fayyadamu garuu guutummaa guutuutti kan isin fayyadamuu qabdan wanta fuula keessan jiru irratti dhangala'aa paappaayyaa fi akkasuma saamunaa paappaayyaatiin fuula keessa yoo dhiqattanii jijjiirama arguu ni dandeessu. Isiniin jedhaa gammachuu waan wajjin turtaniif hedduu